kun qophii milloo innaniiti. Qophii milloo innanii keenya irraatiin keessummaa baay'ee nama guddaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Saamu'eel Amaanuliin jedhama. Wallagga Lixaa magaalaa Najjoorraati barataa kutaa 11ti. Kalaqumti jalqaba yeroo kutaa 3 bartu kalaqqisu maal jedhamti? Motora raadiyoo keessaa baatu abboonni keenya dur kan isaan ittiin fayyadamanii motora sana irraa baaseen irra kakaa'ee ittiin hojjedhee gaafa bayyadu motorri sun naannee amammoo ol ka'uu dide. Isaan ol ka'uu dideesii abdii kutadhee niisne. Yuunivarsiitiin kan sirkaa fuudhee waan si gargaareef moo waan sammuu keetti fayyadamteef moo waa si jedhameera? Konkolaataa rimootiidhaan socho'uu danda'u akkasuma mana abbaa darbii tokko rimoot kontiroolii ta'ee ibsaan isaa rimootiidhaan cufamee banamuu kan danda'udha. Maaltu akka sadarkaa sadaffaa sana qofarra turtu si gochaa jira? Ilaalteetta si'ee 2-3 dorgomte keessatti. Dhugaa dubbachuuf kalaqa keenya kan caalu jira jedhee yaaduun achi keessatti jechuudha. Sababiin isaas kalaqa koo kalaqa guddaa dhadheen fudhadhaanii kan diroonii hojjetee dhaqe nama 3dha. Dirooniin keessuun kan balali'uu qofaaf moo yookaan fakkeenyaaf kan wantoota baay'eetu jira kan aramaatti waa facaasan jiru kan suur sagalee waraaban jiru kan maal irratti kan hundaa'edha. Sababa hanqina tokkoof booddeetti hafeen jira malee kaayyoon qonni guddaan qonna keessatti farra aramaa akka inni biifu taasisudha jechuudha. Dirooniin kan hagam balaliisuu dandeessi? Akkamitti akka balali'uu danda'u, akkamitti akka gadi bu'uu danda'u, akkamitti immoo ergaa ittiin dabarfachuu dandeenya isa jedhudha wanti guddaan malee